Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii isinitti na waliin tura. Sirni cufiinsaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa Buraayyuutti roobii kaleessaa xumura argateera. Saganticha irratti keessummoonnii fi hooggantoonni garaagaraa argamuun erga taphattoota walii wal baranii booda sirna faaruu federaalaa fi naannoo faarfachuun saganticha eegalchisaniiru. Ganama sa'aatii 2 irratti olonkomii fi dambii gidduutti taphaa geggeeffameen olonkomiin galchii 2-2 dambii injifateera. Sa'aatii 4 irratti ammoo baabbichaa fi ukkee gidduutti taphaa geggeeffameen ukkeen galchii 2-2 baabbichaa dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa boodaan ukkeen galchii 3-2 baabbichaa injifateera. Sa'aatii 6 irratti guruuraa fi jiituu gidduutti taphaa godhameen jiituun galchii 2-1 guruuraa injifachuu isaa hordofee shaampiyoonaa liigii tokkoffaa Oromiyaa waliigalaaf darbuu isaa mirkaneeffateera. Tapha sa'aatii 9 irratti geebaaf kan falmatu gaa'oo qeebbee fi gudar gidduutti godhameen ammoo galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis qeebbeen galchii 2-1 gudariin injifateera. Ta'us garuu taphoota hunda taasiseen kan hin injifatamne qeebbeen 4 injifatee 4 qixa ba'uun qabxii 16 galmeesseera. Waancaa liigichaa dhabus ga'umsi kilabicha mul'isaa ture waan dinqisiisaa ture. Morkii cimaa liigii tokkoffaa Oromiyaa bifa diraamaan guutame kana kilabiin tapha tokkollee osoo moomin waancaa dhabe kilaba kubbaa miilaa gaa'oo qeebbeeti. Kilabiin kubbaa miilaa ukkee qabxii 16 qeebbee waliin qixa qabaatus kilabiin ukkee liigichaan galchiiwwan waliigalaa 17 galmeesseera. Kilabiin gaa'oo qeebbee ammoo galchii 11 lakkoofsisuu danda'eera. Kilabiin kubbaa miilaa gaa'oo qeebbee tapha har'a taasiseen shaampiyoonii ta'uuf garaagarummaa goolii 2-2 injifachuu kan qabu ture. Hanga daqiiqaa 90ffaatti 2-2 dursaa turus yeroo dhumetti galchii keessummeessuun carraa waancaa fudhachuuf ture hanqateera. Kanumaanis liigiin tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa olaantummaa kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa ukkeen goolabameera. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa ukkee godina Wallagga Bahaatti kan argamu yeroo jalqabaaf shaampiyoonii liigii tokkoffaa Oromiyaa ta'ee jira. Taphoota 8 taphachuun 4 injifatee 4 qixa ba'uun tapha tokkollee osoo hin injifatamin galchii 11 lakkoofsisuun galchii 5 ammoo keessummeessuun qabxii 16 sassaabbachuun baay'ina goolii lakkoofsisee qofaan caalamuun waancaa kan nabe badhaafamaa meedaaliyaa meetii kan ta'e bakka bu'aan godina Qeellam Wallaggaa kilabii kubbaa miilaa gaa'oo qeebbeeti. Bara 2016 shaampiyoonii mo'attoota Oromiyaa kan ture guruuraan waancaa naamusa gaarii liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa qabxii olaanaa galmeessuun badhaafamaa waancaa naamusaa ta'ee jira. Akkasumas ammoo sadarkaa 3ffaan goolabuun meedaaliyaa naasaa badhaafameera. Gama biraatiin ammoo Ballataa Dassaalaa leenjisaa kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Ukkeerraa leenjisaa cimaa Ramaddiidaa ta'uun badhaafameera. Iyyaasuu Baqqalee ammoo kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Ukkeerraa galchiiwwan 8 liigichaan lakkoofsisuun taphataa goolii hedduu galche ta'uun badhaafameera. Akkasumas taphataan sarara fuulduraa bulchiinsa magaalaa Ukkee Naawwee Margaa taphataa urjii liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa ta'uun badhaafameera. Gama biraatiin ammoo goolii eegaa kilaba gaa'oo qeebbee kan ta'e Efreem Alamuu ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa tureen goolii eegaa cimaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa ta'uun badhaafameera. Bantii Guddisaa taphataa sarara ittisaa kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Baabbichaa taphattoota guddattoota abdii boruu ta'an keessaa isa tokko ta'uun badhaafameera. Yisihaaq Geeta'uun ammoo taphataa sarara ittisaa umurii 17 kilabii kubbaa miilaa gaa'oo qeebbee taphattoota guddattoota abdii boruu ta'an keessaa isa tokko ta'uun badhaafameera. Yoonaas Dirribaa ammoo taphataa sarara fuulduraa kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Olonkomii taphattoota guddattoota abdii boruu ta'an keessaa isa tokko ta'uun filatameera. Gama biraatiin ammoo hooggantoonni kilaboota liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa waliin ta'uun itti gaafatamaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaaf badhaasa addaa taasisanii jiru. Jijjiirama kubbaa miilaa yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruun qulqullina liigotaa Federeeshinichaan hoogganamanii fi bu'aawwan galmaan akkasumas sadarkaa biyyaatti kilaboota morkattoota jajjaboo ta'anii fi taphattoota ciccimoo oomishuu keessatti gaheen hoogganaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa guddaa ta'uu fi galata guddaa fi kabaja guddaa akka qabaniif dubbataniiru. Dhumarrattis ammoo nama yeroo hundumaa ispoortii Oromiyaa deeggaruuf duubatti kan hin jenne qaamaanis ta'e maallaqaan
gorsaa fi kallattii garaagaraan tumsuuf nama duubatti hin jenne kabajamoo obbo Tamasgeen Namee shaampiyoonaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa kilabii bulchiinsa magaalaa Ukkee fi qaamolee garaagaraatiif kennaa hidhannoo taasisanii jiru. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Buraayyuurraa.